Kafeen barreessina maal rakkoo qaba faaja maal rakkoo qaba mucaan afaan wallaalee dhufee naan jaan malee waan inni afaan Oromoo dubbachuu jiru isaan. Kani fuunaa mire. Fuudhee. Moo wajjin eegaluun tokko takka. Amma korummaa waaltunaa sanummaa qubee bar zaa jedhamu afaan Oromoo keessa hin jiru jee warra murteessee barsaanummaan Qubee zaan. qubee zaa jedhamu. Nama what's your name ana mataan kiyya nama afaan Ingiliziitiin wajjaasee what's your name jee gaafadheen beeka. My name is Badaasaa naan jedhe. Afaan Ingiliffaa keessatti. Afaan Ingiliziitiin waan asoo jiruu fi Badaasaa jechuudha. Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa gaara sagantaa addaa keessaafuu waa'ee dhimma afaan Oromoo irratti qabannee dhiyaanneeti jirra. Gaa namni wajjin waa'ee afaan Oromoo irratti dubbachuu deemnu nama yeroo garagaraatti gaa waan afaan Oromoo irraa dubbachaa ture gaazexeessaa fi barreessaa Maammed Siraajee waliin jirra. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu faana bu'aan afeerra teenya. Sirrumaa bireen akkatti hin bare. Sodaachaa eegalee gaa afaan Oromoo Maammed Siraajee bira yeroo dhufan gaa sodaataa dhabni afaan Oromoo dubbannu gaa konfidensii gaa. Itti barummaa dhafaa taasoo jira si galee. Akkasii gaa mee yeroo garagaraatti gaa afaan Oromoo akka waan afaan Maammed Siraajee qofa ta'etti. Yeroo garagaraa moo yeroo garagaraatti? Yeroo hedduu amma gaa wajjin as walii galuu dubbachaa yeroo hedduu akka waan Maammed Siraajee qoftiin itti gaafatamummaa afaan Oromoo fudhatetti dhimma afaan Oromoo irraa dubbattaa. Isa kanarratti ammoo yaadni namootaa maal fakkaate yeroo itti addatti afaan Oromoo waa'ee qubee jallisuu afaan Oromoo yeroo dubbattu namoonni akka qeeqan laalanis ni jiranii karaa kanaan mee yaada namoota irraa kaanu. Ayyee yaada namoota waan jiru kanallee hin jaaladhu. Afaaniin haasa'u keessa nama uumaan jaa malee yoo namni kun lamaa sadii ta'e jara jechuutu jira afaan Oromoo keessatti. Warra jechuufaatu jira. Saniif namoota jechuun kun afaan namaa sawwochi sanii kudhaaf yaadameeti malee nama hajuu kana akka afaan Oromootti pluraaliifis singulaariifis itti fayyadamna. Yaada namaatti hogguu dhufnu hanga duraa namni akka malee balaaleffata. Akka malee. Ammumallee balaaleffatu nama jira. Wayya garuu amma waan bareedaadha waan gaarii jirta jiru ni jira. Hanga duraa maaliif waan afaan Oromoo kana dhiifni isaati? Qubee faamma waa'ee qubee irratti ani harka caalu duraan qubee irratti fuulleeffachaa ture. Qubee irratti akka malee fuulleeffachaa ture. Kafeen barreessina maal rakkoo qaba faaja maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba jechuun suniif maafuu rakkoodha. Garuu gata amma haala amma jiru na gaafatte haalli amma jiru bareeda waan abdii qabullee. Egaa afaan Oromoo sirreessaa turte amma fakkeenyaaf namoonni jette sila namni hedduun amma afaan Oromoo qeequma keessan faalaalee taappellaa adda addaa qeexee barreeffama adda addaa waajjiraalee adda addaa irra qeexee boodarraa nama dhuunfaa dabartee gaafa nama dhuunfaa qeequu eegaltu namni hedduun sirreessuu eegalee jalqaba haati eegaltiin qubee afaan Oromoo caccabuun qubee afaan Oromoo sun maal irraa dhufetti yaadda? Namni maaliif caccabsan? Fakkeenyaaf sababa maaltu ta'a qubee afaan Oromoo fakkeenyaaf afaan Amaaraa ni jira, afaan Ingilizii ni jira. Afaan kun hin caccabu. Afaan kun hin caccabu garuu afaan Oromoo addatti ni caccaba. Afaan Oromoo kan caccabu maal sababa ta'e? Qubeen afaan Oromoo kan caccabtuuf. Maal seete beektaa? Sabboonummaa faallaan sabboonummaa maali beektaa? Sabboonaa namni tokko sabboonaan ta'inoo maali faallaan isaa? Faallaan sabboonaan ta'in if jalaa baduu yookaan immoo if wallaalu. Akkasiif tuffachuudha. Namni tokko sabboonaan ta'insa ammoo faallaan sabboonummaa if tuffiidha. Namni qubee dogongoru nama if tuffatu. Nama afaan isaa tuffatu. Namni amma wallaalummaa hojii wal qabsiisuu mala. Silaa wallaalummaa hojii wal qabatu ta'ee hogguu dogongoru ni rifata ni qaanfata. Maaliif afaan Ingilizii amma yoo dogongorte yoo jettee ni rifata beeka. Beekte? Ni rifata. Ni rifata. Afaan Oromoo garuu namni rifatu hin jiru. Maal rakkoo qaba siin jaa? San jechuun maali afaan tuffachuu? Tuffiin tun maali beektaa? Rakkoon guddoon tuffiidha. Akkaatuma itti haasawinus yoo fudhannu taate, akkaataa itti barreessinus yoo fudhannu taate, if tuffiirraa dhufti lachuutu bu'uurri guddaan if tuffiidha. Maaliif jennaan afaan Oromootu akkaataan itti qubuma tanaa itti fayyadamnu rakkoo guddoo qaba. Amma qubeen afaan Oromoo meeqa yoon siin jee wanni ati naa himtuu fi nama biraa yoon gaafadhu naa himu adda adda. 32 kan jira, 27 jira, hanga 42 illee kan deemu. Eegalee kanaaf rakkoon sun maali? Qubee har'aatiis lafumaa kaateeti afaan Kooriyaa yoo barte
sagalee afaan Kooriyaa keessa jiru takka fiduu feeta. Qonqon waan jedhamu takka. Akkuma amma fakkeenyaaf sagalee afaan biraa qubee afaan Oromoo keessa finnee fayyadamnutti tsaan akkamiin hundeeffame jennee akkamiin uumame jennee yoo ilaallu taate warri tsaa uume warra sabboontoota afaan Amaaraa. Akkamiin uuman beektaa? Sabboonummaa jechuun akkana sila. Qubee afaan ifiin tahinitti qubee afaan ifiitiif ta'u fayyadamu. Fakkeenyaaf taa fi isaa wal bira fidaniiti tsaa godhan. Yeroo tan fayyadamuuf yeroo afaan Ingiliziitiin barreessanii tsaggaa'ee barreessuuf taa fi isaa wal bira barreessan. Tsaggaa'ee godhanii jechuudha. Yeroo akkasii barreessan. Eenyu kana fide? Warra afaan Amaaraatiitu kana fidee jechuudha. Warra afaan Amaaraatiitu kana fide. San amma nuti fuuneeti qubee afaan Oromoo keessa finne. Bara afaan Amaaraa warri afaan Amaaraa wanna kana maaliif godhan? Afaan biraa keessatti itti fayyadamuuf yoo afaan isaanii keessatti miti. Nuti immoo sagalee afaan biraatti afaan Oromoo keessa finne. Garaagarummaa jiru gartee afaan Arabaatti yoo fudhatte immoo afaan Arabaa qubee mataasaa qaba bara. Qubee qaba. Afaan Ingiliziitti yeroo barreessan garuu warri afaan Arabaa dubbatu sagalee afaan Arabaa keessa jirtu afaan Ingilizii keessatti tolchanii itti fayyadamu. Sagaleen sun achi keessatti illee barreeffamte jechuudha. Barreeffamte. Afuun qabdu. Amma asirratti wayii yaadachiifte. Amma afaan ni liqeeffatama waan jedhamu tokko jedhu beektaa afaan Oromoo qubeen liqii ni fudhatanii qubee fakkeenyaaf amma qubee afaan Oromoo keessatti yeroo baay'ee amma qubee haala ban keenye akkuma qabattetti duraan suma qofaa barreessaa tureen namoonni tokko tokko warri dur ni jiranii amma dhuma kanarratti namoonni qubee haa barreessullee heddummachaa dhufanii jiran. Qubeen tsaan kun ni jira. Garuu namni qubeen tsaan qubee afaan akka qubee afaan Oromoo ta'e fudhatanii qubee haa kana akka qubee afaan Arabaatti yookaan immoo sagalee afaan Arabaa keessaa fidanii dubbatamutti laaluu jira. Ati waan kana mee akkamiin ilaalta? Fakkeenyaaf tsaan fudhatamee haa mormuu kana akkamiin ilaalta? Kana muduraa wajjin wal qabatu hundi walitti hidhameeta. Iftuffiidha kunis iftuffii sagalee afaan biraa afaan keessa fiddee amma fakkeenyaaf dhaadhaame afaan Oromoo keessa barra sagalee afaan biraa keessa hedduun jirre bara. Dhaan amma afaan Amaaraa keessa hin jiru, afaan Ingilizii keessa hin jiru, afaan Arabaa keessa hin jiru, afaan warra kuush kana keessa jira heddummina. Garuu afaan biraa hogguu fayyadamnu dhaa tolchinee ni fayyadamna. Hin jiru bara. Fakkeenyaaf afaan Amaaraa keessa dhaan kanaa jedhamee wanni barreeffamu ni jira hin jiru. Maaliif sila amma afaan Amaaraatiin barreeffamaa ture. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun yookaan Baayibillee afaan Oromootiin yeroo jalqaba hiikamu qubee saabaatiin barreeffama. Qubee saabaatiin yeroo barreeffamu san garuu hayyee dhaan kanaa jedhamee wanni murtaa'ee namni amma fakkeenyaaf kajaaniin afaan Amaaraatiin jidduu irratti harriiqaa tokko godhaniiti mataa gubbaa jechuudha. Mataa gubbaa wanni akkana takka jiraame. Jidduu irratti harriiqaa tokko godhaniiti akkasi barreessa namni gadiin. Garuu qubee afaan Amaaraa keessatti dhaadha jedhamee namni barsiisu hin jiru. Dhaan hin jiru. Hin jiru tootaali. Dhaa wanni jedhamu afaan Amaaraa keessa hin jiru itti beekamaa jechuudha. Namni afaan Amaaraa dubbatuus inumaa nama afaan Amaaraa dubbatu miti namnummaan afaan Oromoo dubbatuufu hogguu afaan Amaaraa haasa'u sagalee dhaa qabdu ni jijjiira. Yee godha. Kan yeroo nuti beeka. Dawaa diree dawaa magaalaa deeraa katamaa jedhama. Namichi garuu ni beeka jechuun namichi afaan Oromoo beeku qubee dhaa jechuu danda'utu yeroo gara afaan Oromootti deeme diree dawaa jechuudha. Akkasi. Diree dawaa fi deeraa laaftu bara. Nama what's your name? Ana mataan kiyya. Nama afaan Ingiliziiti wajjaasee what's your name jee gaafadhen beeka. My name is Badaasaa naan jedhe. Afaan Ingiliffaa keessatti. Afaan Ingiliziitti waan asoo jiruu fi badaasaa jechuudha. Egalee maqaan isaa afaan Oromootiin ka badaasaa suni afaan Ingilizii hogguu ta'e badaasaa. Badaasaa ta'a. Kun amma gadi galummaa jechuudha. Gadi galummaan hamtuun tan. Akkaataa amma fakkeenyaaf barreessan amma gammachuu barreessuuf haala TH fa'aa gammachuu keessatti GME TH jee ka barreessuutu jira. Gammachuu lammii fakkeenyaaf LAMMI yoo gootee barreessite rakkoo takka illee hin qabu lammiin lammiidha waan ta'eef. Afaan Ingilizii keessatti. Afaan Ingilizii keessattis. Hayyee wanni sun fakkeenyaaf amma akka itti barreeffamu afaan Ingilizii keessatti qubee takka takkaa jennu afaan Ingilizii keessatti. Garuu yeroo dubbisnu wanni sun guutuudha. Fakkeenyaaf amma lammii kajuu qubee takka takkaani. Aanis takkuma laanis takkuma maanis takkuma lammii jee dubbisuu ni danda'a. Yeroo ammoo akka afaan amma tireefu naan geessanitti badaasaa ta'a ammaree jechuun amma lemii ta'a jechuudha. Lemii ta'a jechuudha. Mee kabiraga yeroo waa'ee qubee taasoo jira beektaa? Abbaan qubee. Abbaan qubee amma itti fayyadamu jirru tan yoo na gaafatte.
Yeroo garaagaraa maaliif siin yeroo adda addaatti Eh. gaafii abbaan qubee eenyu jechuun yeroo namni wal mormu wal falmu ni gara miidiyaa kanaan keessaafuu erga sooshaal miidiyaan kun babal'atee namni yaada adda addaa irratti dabarsa. Kan beekus ni barreessaa kan beeknes ni barreessaa. Abbaa qubee fa'aa irratti yeroo hedduu wal falmii jira. Waan kanatti abbaan qubee afaan Oromoo. Qubee tana amma akkaataa itti fayyadamu jiru kana akkaataa amma ittiin barreessinu ittiin hojjennu kana abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdulleeti. Namni hedduun tattaaffii godhee jira qubee afaan Oromoo tana tolchuudhaaf qubee afaan Oromootiif taatu afaan Oromoo barreessuuf waan mijaa'u tolchuuf hanga takka yaaliin godhamtee jirti. Eessarraa eegalte? Sheekh Bakrii Sabaloo irraa eegalte. Sheekh Bakrii Sabaloo qubeen inni tolchee qubuma Afrikaa akka Afrikaatittuu ta duraati. Qubee Afrikaa jechuu dandeenya jechuudha. Qubee takkitti Afrikaati. Qubeen Sheekh Bakrii Sabaloo. Afrikuma keessa hin jirtu jechuu badheeti. Qubeen Sheekh Bakrii dura qubee wanni jedhamu hin jirtu. Qubee Afrikaa takkitti namni tolchee eenyu Sheekh Bakrii Sabalooti. Garuu qubuma sanuu itti hin fayyadamne nuti. Yaalni adda addaa godhamtee qubee Arabiitiin barreessuun yaalamee jira afaan Oromoo. Arabiidhaan saaba qubee amma afaan Amaaraa fayyadamuun tana jechuudha. Akkasiin laatiin irra geenye jechuudha. Laatiin tana laatiiniinis barreessuuf namni yaalee ni jira amma. Maartiin Mooriinoo jedhamu nama Xaaliyaan. Maartiin Mooriinootis qubee laatiiniin barreessee jira afaan Oromoo. Maartiin Mooriinoo akkuma lafa kaa'e sanitti qubuma akkuma inni kaa'e sanitti waan garii xiqqoo fooyyeessuudhaan warri akka Abdullaa Yusufii fi eenyu Hayilee Fidaafaanii barreessanii jiran. Hirmaata dubbii afaan Oromootii fi bara birraan baree kitaaba jedhamu qopheessanii jira. Qubee Maartiin Mooriinooti irraa xiqqoo fooyyeessaniiti. Inumaa gaa isaan laagee guutumaa guutuu keessaa baasan. Laagee jechuun namni hedduun hudhaa juunta. Laagee tana guutumaa guutuu keessaa baasaniiti. Akka sagalee akka qubeetitti hin fudhanne isaan. Bakka isaan waan biraa fayyadaman moguu akkamii barreessan? Guutuma keessaa baasan isaan. Laagee malee barreessan jechuudha. Laageen silaa qubeedha. Akka qubeetitti hin laalle jechuudha isaan guutumaa guututti. Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdulleetis Arabiidhaanis yaalee jira. Qubee Sheekh Bakrii Sabalootis akkamii ilaalee jira. Madaalli inni lafa kaa'eef san hin guunne jechuudha. Sadeenu qubeen Saabaatis qubeen Laatiinis qubeen Sheekh Bakrii Sabalootis qubeen Arabiitis hin guunne jechuudha. Inumaa ta Sheekh Bakrii Sabalootu irra ta Arabiitu irra wayyaate. Ta Arabiit ammoo sagalee afaan Oromoo keessa jirtu hedduun qabdu. Ta afaan Arabaa. Ta afaan Arabaa. Sababa sanii fi qubee sanillee tolchitee fayyadamuu ni danda'ama beekne. Fakkeenyaaf dhaa nyaa fi phaa chaa kana tolchuu ni danda'ama. Qubee Arabii keessatti. Garuu maali? Meeshaan barreessanii hin jiru. Meeshaan qubee saniin barreessu hin jiru. Kanaafuu qubeen hundara laaftuu tam taatee jechuudha. Qubee laatiin taate. Qubee laatinii ta Dr. Sheekh Mahammad Rashaad afaan wanni godhan tana. Ni asirratti Dr. Mahammad Rashaad yeroo qubee afaan Oromoo qubee laatiin irraa hojjetu san qubee kaan ni jirti keessa. Fakkeenyaaf amma namni qubee kaan baranne amma falti. Amma sirna barnootaa keessatti gaafa barnoota abaacaa barannu qubee kaan dhageenye sanumaaf namnummaan yeroo dubbatu sagalee afaan Oromoo keessatti haa fayyadamu yeroo barreessu haasan dhiisee wanni kaadhaan barreessuuf waan hin baratiniif. Yeroo san akkamitti qubeen kaan jirti maaltu hambisuu danda'e maaliif hafte? Gadi galummaatu hambise. Gadi galummaa. Tanuma reeffaasoo jiru wajji wal qabattu hundi beekta. Qubee kaatan irra naannoo fedhe. Itti tanuma dhufna. Akkamitti hafte seete barnoonni afaan Oromoo biyya tana keessatti yeroo eegalamu Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee biyya tana hin jiru. Namni Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee yaamee wajjin mari'atees hin jiru. Caffeen Oromiyaa qubee tana hogguu raggaaftu Sheekh Mahammad Rashaad Abdulleetiin hin mari'an. Warra qubee tana baratee jira. Qubee tana amma abaa'ooni asii kaatee Moqdishoo dhaqxeeti. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee wajjin haasooyite qubee tana fudhatte. Qubee Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee tanaa jechuudha. Osoo Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee tana hin arkin dura isaan ta'e Sheekh Bakrii ta Hayilee Fidaa arkan. Hayilee Fidaa fa'aa kitaaba barreessaniin tana arkaniiti. Warri ma'iisoon amma qubee warra ma'iisoon ja'amti jechuudha. Maaliif isaan eegasii paartii ma'iisoon ja'amtu hundeessan mallaa Itoophiyaa sooshaalistii naqannaqee ja'amtu. Paartii siyaasaa jechuudha. Warri Hayilee Fidaa fa'aa. Hayilee Fidaa fa'aa. Hogganaan Hayilee Fidaati. Amma qubee san arkan isaan
Qubee san harkaniiti qubeen san jalaayis gubbaayis waan akka harriiqaa tana qabdi bakka waan akka nyaa kana barreessuuf tana godhanii makiinaan waan san barreessu hin jirtu jechuudha biyya keessa. Eegasii kitaabni fura afaan Oromoo jiru biyya seene. Ka Dr. Shimaa Marshaadii barreeffame. Abdullee akkuma ta'etti biyya seene tana oguu dhaga'anii Shimaa Marshaad Abdullee barbaaduuf biyya kaan jechuudha. Amma isaan maali barreeffama afaan Oromootiin barreessuun akka isaan barbaachisu waan itti amananiifi siyaasa barbaaduuf deeman jechuudha. Moqdishoo wal harkanii hojii haasawanii qubee Shimaa Marshaad guutuuf fudhatan jechuudha. Qubee Shimaa Marshaad fudhatanii barreessuu ni eegalanii barsiisuu eegalanii namni hedduun barate. Amma dargiin ni kufee dargiin eega kufee booda wayyaaneen gara aangootti hogguu dhuftu namuu afaan isaatiin haa baratu wanni jedhamu dhufte. Yeroo san maaltu ta'e jechuudha ministirii barnootaatu jira akka ammaa kana biiroo barnootaa wanni jedhamu jiru. Ministirii barnootaatiitu nama barate jedhamu walitti qabe. Nama barate jedhamu gunsinju barsiisota jechuudha. Barsiisota qubee tana barsiisa walitti qabaniiti maal godhanii qopheessan kitaaba afaan Oromoo. Kitaabni afaan Oromoo kun hogguu qophaa'u jarri qopheessu kuni jara sagalee haa jechuu tana hin dandeenye. Jechuun Oromoo. Oromoo Ayyee. Oromoo ennaani sagalee haa jechuu hin dandeenye. Jechuun danda'ammoo isaan numaa hin dubbatan. Hin dubbatan Fakkeenyaaf amma jechuu dadhabuu fi dubbachuu waladda amma fakkeenyaaf qubeedhaa amma amaarri jechuu hin danda'u. hin danda'u. Sababa hin dandeenyeef dhiisee beeku. Sababa hin dandeenyeef dirree dawaa jee malee silaa dhaa dandee dirree dhawaa numa ja'a. Akkasi dhugaa. Jarri sun hin dandeenye moo beekaata jechuun numa hin dubbanne. Numa yoo haa jechuu amma bar tsaa jechuu kanas bar ni bare malee namni amma fakkeenyaaf akka hootee bira dhaqxee bar tsaajii yoo jetteen. Wanni sin jettu xaayii sin jetti. tsaanis hin jiru amma miti afaan Oromoo keessa hin jiru tsaanis hin jiru. Garuu haanni jira yeroo san. Haanni jira. Haan immoo sagalee Oromoo yookaan Oromoo ni dubbanna fakkeenyaaf amma Oromoon gara Baa gara Booranaa qubee haa kana dubbatan fakkeenyaaf amma ni jira akka fakkeenyaatti si haasuu hin danda'a. Argeen jira. Gaafuma qubeen ati qubee haa eegaltee qubeen kaan miidiyaa irratti agendaa taatu san kitaabni huleessa afaan Oromoo jiru kan qubee haadhaan barreeffamanii jira. Booranni Oromoodhaa mire Oromoon Baatis Harargeenis Oromoodha. Amma qubeen sagalee haantun ni jirti. Waan kana akkamitti dhiisuu danda'an sababni jechuun maaliif dhiisan? Laalta duraati akkumaan reefu siin jeessanii dogongorri guddaan afaan Oromoo keessa jiru afaan biraatiif afaan Oromoo caalaa yaaduutu jira. Afaan biraa akkamittiin dubbisaa fi hatta'u namni. Sagalee amma fakkeenyaaf jaavaa idda'anii bara afaan Oromoo keessa. Jaa maal na godhaan amma afaan Oromoo keessa maal na fayyada. Sagalee wanni jaan afaan Oromoo keessa dhufe sagalee afaan biraa barreessuudhaaf. Afaan biraa keessa immoo afaanuma addunyaa tana keessa yoo barbaaddeen agartu sagalee afaan biraa barreessuuf nama qubee ta'u hin jiru. Qubee jechuun bar waan haasoitu barreessu malee waan biraatiin miti. Waan afaan hin dubbattu barreeffamaan kaa'udha. Kanaaf amma anis waaniin dubbadhu tana barreessuu fi fakkeenyaaf kamaal jechuu fi hamaal jechuun tokko miti. Koottu jechuu fi hoottu jechuun tokko miti. Amma fakkeenyaaf bakakkumaa wagguun barreessu bakakkaa haa fi kaatu jira. Jecha bakakkaa yoo bakakkaa san jennu hundu. Bakakkaa yoo jette malee bakakkaa yoo jette haa qofaa jira. Jechuun amma bakakkaa san jiruun fayyadamees garuu hin ta'u. San kaa'ee mirga isaatti namni fayyadamuu danda'a. Garuu ana kaan itti dubbadhuun baana. Fakkeenyaaf amma bakakkaan jaa malee bakakkaan jiru. Egalee amma warra keenya bira dhaqee bakakkaa yoo afaan wallaalee naan jaan malee mucaan afaan wallaalee dhufee naan jaan malee waan inni afaan Oromoo dubbachuu jiru isaan. Saniif jecha ta duraatii rakkoon bakka san jirti jechuudha. Qubee biraa barbaanne achi keessa kaa'u. Qubee jechuun sagalee eega jenne sagaleen afaan Oromoo keessa jirtu qubeen kaayamuu qabdi. Haani sagalee afaan Oromoo keessa jirtu waan ta'eef qubeedhaan kaayama. Inuma barhaan qubee lama ta'uu nu dogongora ta duraati. Silaa qubee takka ta'uu qaba. Wanni qubee lama godhe maali beektaa? Fakkeenyaaf dhaa'uma fudhadhu. Dhaan hedduu beekama afaan Oromoo keessatti. Eegalee haan amma bara afaan biraa keessa illee ni jira bara. Afaan Arabaa illee ni qaba. Afaan Somaalee ni qaba. Afaan Affaar ni qaba. Afaan hedduu qaba. Afaan Jarman keessa illee ni jira. Duuba dhaa kana qubee lamaan barreessina. Daa fi haa wal bira finne. Garuu dhaan silaa sagalee afaan Oromoo beekamuu ni beeka. Rakkoon sun maalirraa dhufte beektaa? Qubee afaan Oromoo fakkeenyaa fi keessa hin jira sagalee afaan biraa finneeti paafaa jennee vaafaa jennee fayyadamna. Ni baranna. Bakka san maaltu bu'ee jechuudha bakka paasan silaa qubee biraa bakka buusuu dandeenya sagalee afaan Oromoo.
Garuu sagaleen afaan biraa bakka qabatteeti sagaleen afaan Oromoo immoo bakka dhabde. Qubee lama taatee jechuudha. Maali jechuudha afaan biraatiif bakka kennineeti afaan keenya booda aansina. Kana jechuun afaan biraatiif dursa kennu jechuudha. Manuma kee ijoollee namaa ol naqxee ijoollee taladhiisu jechuudha. Sanii poolisii itti barreessite jechuudha amma yeroo baay'ee. Akkasii. Fakkeenyaaf amma qubeen kan silaa akka itti afaan biraatiif dursa kennu inni mire namoonni ammoo qubee dachaa akkuma jetti amma qubee dachaa qubee saniin barreeffamtu yeroo ta'e haa fi haa wal bira keessee barreeffamtu maali kuni qubee dachaatii miti jennee mormanne jira fakkeenyaaf amma qubeen chaalleen bar caa'umaa fi haa wal bira kaa'amne isin sun maaliif qubee dachaatii miti jennee mormuu dandeenya. Isaan bar qubummaan akkanaatu afaan Oromoo hin jirtudha gabaabumatti. Mee karaa waddattis deebisa waa'ee waltiin afaan Oromootti hin dhufu deemamma. Qubeen afaan Oromoo jalqabarratti waltiin afaan Oromoo jechuun maal jechuudha? Qubee walteeffamu moo loqoda walteeffama? Kan duraati waltiin afaan Oromoo irratti hin dalaga. Amma dura biiroo aadaa fi beeksisaa biiroo jedhamtu takkaatu ture amma biiroo aadaa fi turizimii jedhamti. Biiroo san keessa qoree takkaatu jira qoree waaltinaa jedhanii. Qoree waaltinaa san hanga takka tattaafachaa turte garuu wanni qoreen sun dalagaa turte uummata biran geenye guutumaa guututti. Kitaaba isaan baasaniitu jira. Jildii takka jildii lama jildii sadii jedhanii akkasii baasaa turan. Garuu uummanni waan isaan baasaa turan kana hin beeku. Amma qorummaa waaltinaa sanummaa qubee bar zaa jedhamu afaan Oromoo keessa hin jiru jee warra murteessee bar isaanummaan qubee zaa jedhamu. Qubee zaa amma fakkeenyaaf gara Baalee kana gaara maqaa sagalee zaa qabu jira. Gosa Arsii keessa gosa sagalee zaa qabdu jira maqaani. Harargee oga buute galakkoyteen fittu zaa. Zaraaraa Zubaanaa. Sa'aatii jechuun za'aatii jedhama. Akkasi. Saniif jecha zaan sababni itti sagalee afaan Oromoo ta'uu diduuf hin jiru beeku. Duuba qoree waaltinaas waan san akkasitti murteessiteeti. Gama biraatiin ammoo deebiteeti haay qubee afaan Oromootiis hin jetti. Qubee afaan Oromooti jessi morma namni. Qubee afaan Oromoo ta'uu akka itti danda'u bara. Qubeen takka sagalee afaan sanii bakka bu'uudha bara. Sagalee afaan Oromoo yoo bakka hin buune qubee afaan Oromoo ta'uu hin dandeessu. Saniif jecha akkuma waliigalaatti waaltina afaan Oromoo irratti wanni dalagame hin jiru. Wanni namni dogongore maali beektaa? Wanni miidiyaan dabru hundi waa waalteessa. Waaltina jechuun bara wal barsiisu gabaabumatti. Wal barsiisudha. Fakkeenyaaf Harargeen adurreedhaan akkana jetti warra kaan akkana ja'anii jettee wal barsiisuudha. Waan miidiyaaf ta'u ni baafta kitaabarra waan ba'us irra waliigaltee baafta sila. Jecharra waliigaluu jechuudha. Waaltina jechuun jecharra waliigaluu jechuudha. Malee akkaataa dubbitii miti. Fakkeenyaaf amma asirratti waaltina jechuun namni keenya akkamitti beeka. Egaa itti dhufna isa gama duubatti afaan keessa kaafna amma waa'ee qubee jirra. Waaltina jechuun namni keenya guutumaan guutuu qubee osoo hin ta'in akkaataa itti dubbiillee yeroo itti jijjiiran garta. Nama hundaa miti garuu namni hangi tokko. Bara afaan jiddu galeessaa fa'aa siin jaaga. Fakkeenyaaf amma afaan jiddu galeessaa siin jaa afaan jiddu galeessaa kun afaan kam? Hin jiru afaan jiddu galeessaa bari'atummaan sammuu keessatti uumte malee afaan jiddu galeessaa kanaa jeesseerri murteessee hin jiru beeku. Waaltina jechuun ta duraatii haala saniini sila osoo ta'e jechuudha. Qubee yoo walteeffamu amma wanni siin jee fakkeenyaaf namni yeroo qubee barreessu qubee silaa barreeffamti sirna barnoota irraa gad diriirte akkuma tokkotti nu gad diriirte jechuun amma akka loqodaatti yoon si fudhadhee shawaan amma tuulamni keecha ja'a. Harargee nama keessatti garuu akka nuti itti baranne keessatti baranne. Kitaaba irratti akkasii jira miree nuti maal seenaa dhaloonni qubee kuni waaltina jechuu isa kana seena. Akka tokkotti barreessuu akka tokkotti dubbachuu. San waliigalteedhaan. San waliigaltee. Waliigaltee ogguun siin jiru ani fakkeenyaaf gara bahaa kanarraa dhufee kitaaba Oromiyaa guutuu niin baasa kaniin an baasu kana qofa fayyadamta yoon jedhu gongora. Egalee yoon kitaaba baaseetiin Oromiyaa guutuu fayyadamti kaniin juutee dogongora guddaadha. Ani yoon kitaaba kaniin baasu ta'e fakkeenyaaf haalamma jiru kanaan bar gara bahaatiifis kitaabni qofa bahuu qaba. Yoo warri bahaa qoftiin kitaaba qofa baasu ta'e jechuudha. Warrummaan bahaa bakka takka walga'ii kitaaba baasu ta'e warra bahaa qofaaf baasuu qaba. Egalee warri dhiyaatis yoo baasu ta'e warra dhiyaa qofaaf baasuu qaba. Yoo garuu Oromiyaaf baafna kajannu taate namni Oromiyaa guutuurraa walitti dhufeeti baasuu qaba. Jecha fakkeenyaaf qaanyiitu jira bakka gariititti garuu miidiyaan rabbaaneetti fayyadama. Silaa waaltinni akkam jechuu silaa irratti dalagame jechi sun hundi beekameeti. Anis miidiyaa irratti hogguun bahu wanni akkana gama si komandootti qaanyii kanaafuu waan akkana fayyadamurraa ifiin eegaa jechuudha. Garuu amma furmaanni maali beektaa? Wal barsiisuutu irra furmaata. Wal barsiisuu hogguun siin jiru
Naafi ati fakkeenyaa fi gara kaabaarraa yoo dhufte gara kibbaarraa yoo kan hin dhufe ta'e wal barsiisuu qabna jechuudha. Wanni kanaa bakka ganda keenyatti kana wanni kanaa bakka ganda kanaatti kana anis taniin beeku siif hin himaa jechuudha. Haala saniini ati isa kana hubattu anis akkaan si hubadhu godhuu qaba. Wanni dalagamuu qabu tana sila. Jechiniin an beeku kitaaba keessa yoo kan hin jiraanne ta'e kitaabni sun akkamitti ana bakka bu'a. Kaniin ani beeku akka dogongoraatti yoo ka fudhatamu ta'e. Galee amma fakkeenyaaf obboleettii haadhaatiin hindooyyee, haboo, hindatoo, areeraa jedhaniiti haman bakka adda addaatitti. Garuu tokko lafaa ka'ee obboleettiin haadhaa adaadhaadha malee haboo fi maaliin tuni dogongora yoo jedhe. Ana Oromummaa keessa na baasu jira. Amma gaa amaan gammatti waa'ee qubee irratti haasa'u jirra. Furmaatatti dhufna gaa. Rakkoo qubeen afaan Oromoo caccabsuu namni oguu caccabse akkuma feetetti yookaan immoo akkuma waan numaata kan balleessinitti ilaaluu kana furmaata isaa maal akka jirutti dhufna gaa. Yaanni namni kan dhullee jira. Mee afaan Oromoo keessatti yeroo hedduuti wanni itti mormitu afaan Amaaraatiin akka afaan Oromoo bakka bu'eetti. Afaan Oromoo qubee qofa sun ta'in afaan Oromootti caccabu jira. Immoo keessumattuu warra sila afaan Oromoo sirreessuun irraa eegamu. Miidiyaalee afaan Oromootiin gabaasan kana fa'aa jira. Dhaabbilee gurguddaa fa'aa yeroo isaan afaan Oromootti wanni godhan haguma hooggantoota mootummaa gahuutti illee namoota beekamtii qabanillee afaan Oromoo yeroo isaan wanni godhan ati yeroo itti mormitu argama. Afaan kun sirrii bitii jettee afaan wanni sun maalirraa dhufettee fakkeenyaaf afaan Oromoo akkamitti bakka buusuu danda'an afaan Amaaraatiin akkuma amma jenne fakkeenyaaf amma haboo yoo fudhannee amma itti naasentee jirta. Haboo jira, hindooyyee jira, obboleettii haadhaatiin fa'aa namni waan haboo jiru obboleettii abbaatiin haboo jiru adda jechuudha. Obboleettii haadhaatiin waan kana irratti afaan Oromoo akkamitti dabuu danda'e akkamitti afaan Amaaraatiin bakka bu'uu danda'e. Wanni afaan Amaaraatiin bakka bu'uu danda'eef Oromiyaa keessa yookaan akkuma addunyaatti yoo fudhatte nama Oromoo barate ajaa'ama. Namni Oromoo nama barate yookaan abaluu hayyuu jedhanii mire warra barate amma digiruma takka illee qabaate hayyuu keenyuma ja'a yookaan immoo nama gabbee haasa'u hayyuu keenyuma ja'anii beeku. Yoo digiriin qabanne hayyuu numa ja'ama. Numa ja'ama amma hayyuu calaayyuu hedduudha amma. Akkasi amma hedduudha. Amma warri akkasi barate jedhamu mee Oromoo barate waa fudhannuti. Dhibbeentaan 90 warra afaan Amaaraa beeku. Nama Oromoo baratee ka jedhamu dhibbeentaan 90 nama afaan Amaaraa beeku. Biyya keessa qofa akka addunyaatti naasuu jira. Akka addunyaatti nama Oromoo barate jedhamu dhibbeentaan 90 nama afaan Amaaraa beeku.